Milikiti yaamati babal'ate waraannin hir'abina rafeen jiru diinni keessa guddaadhin hir'abina rafeen jiru diinni keessa guddaadhin. Garaan nu laalata ijjiin maanii onneen nu laalata. Nagaa jirta yaa abbaa dhaloota yaa isa nuun galchine barbaachi waggoota si bira akkam jiruun kan keenya raajida fi wal sakaalle miilli nu gaadida gamoo siidaa seenaa laphee irratti baanne faloo rakkoo sabaaf si arguuf moo yaanne walirraa dugda gallee dhabne wal mararfachuu jiraanis akkuma du'aa wal qixa ta'e lachuu kanan natti ulfaateen dhufe si gaafachuu barri nuuf fixatee yoom darbaa agarraa asittoo akka diinaan utoo wal dararraa erga du'aaf jiraachuu teenya taatee carraa kaanee dhumnee dhufnuu achittoo wal mararraa dhibee keenya furuuf dadhabeera jaarsi yakki warra kalee yoo jiraate abaarsi bokkuu kee qabadhuu kottuu nu araarsi. Nagaa jirta yaa abbaa dhaloota yaa isa nuun galchine barbaachi waggoota si bira akkam jiruun kan keenya raajida ofii wal sakaalle miilli nu gaadida gamoo siidaa seenaa laphee irratti baanne faloo rakkoo sabaaf si arguuf moo yaanne walirraa dugda gallee dhabne wal mararfachuu jiraanis akkuma du'aa wal qixa ta'e lachuu kanan natti ulfaateen dhufe si gaafachuu barri nuuf fixatee yoom darbaa agarraa asittoo akka diinaan utoo wal dararraa erga du'aaf jiraachuu teenya taatee carraa kaanee dhumnee dhufnuu achittoo wal mararraa dhibee keenya furuuf dadhabeera jaarsi yakki warra kalee yoo jiraate abaarsi bokkuu kee qabadhuu kottuu nu araarsi. Milikiti yaamati babal'ate waraannin hir'abina rafeen jiru diinni keessa guddaadhin hir'abina rafeen jiru diinni keessa guddaadhin.